daawwattoota kiyya kabajamoo imala daawwannaa gaara guddaa aanaa Gursumii fi aanaa Jaarsoo jidduutti argamu gaara uumamaan badhaadhe gaarota biraatiin waan adda isa godhu hedduu qabu daawwachuudhaaf imala keenya jalqabnee jirra. Gaara Hundhadhoo Takkaamoo W taraaraadhaan beekamu gaarri kun gaarota biraatiin wanni adda isa godhu farda uumamaan rabbiin achi gubbaa kaa'ee kan bara dheeraan lakkoofseetu achi gubbatti argama. Waan ajaa'iba isinittoo fardoonni kun umrii isaanii guutuu takkaa achi gubbaa gad bu'an hin beekan, achuma gubbatti wal horan, achuma gubbatti du'an, jireenyi isaanii guutuun achuma gubbaa namni itti haajamuu hin danda'u, isaanis namatti hin haajaman, roobaa fi qabbanaa hancabbii hin jahan, sanuma keessa jiraatan amaloota bineensaa qaban. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo gaara akkanaa kan qabeenya uumamaatiin faayamee daawwannee isinillee daawwachisna jechuudhaan